Okay, hordoftoota keenya osoo appilikeeshinicha banneeti ilaalin dura brightnessicha screen irra dhuuf kana ilaalluti. Brightness ni akkuma argitanu duwwaar jira jechuudha. Gadi rakkisee duwwaar kaa'eera jechuudha kanatti. Yeroo kanaayyuu immoo yeroo halkan fakkeenyaaf halkan sa'aatii halkan keessa bakka ifaan hin jirretti yeroo baay'ee namni Facebook ilaalan wantoota fiilmii adda addaa daawwatan yeroo ilaalanii dhiibbaa ija keenya irra tumuu danda'a jechuudha. Ammoo kana appilikeeshinii kana rakkoo kana furuu ni dandeenya jechuudha. Appilikeeshinichaan fakkeenyaaf yeroo bannu akkanum callaa appilikeeshinii tuqxaa achi booda akka inni jiru arguu dandeessa laata. Garee footiif kaa'amaan tana garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Kanuma wal qabatee amma appilikeeshinichatti yeroo gad deebinu appilikeeshinicha yoo feete yeroo ifaan ka brightness ka akka dansasiif barbaaddu ta'e akkana garudhistaa yeroo akkinni si dukkanaa barbaaddu immoo akkas gootee dabaltaa jechuudha. Kaza before barbaaddu filata asittan fakkeenyaaf night blacking kun yeroo halkan keessa yeroo fayyadamuu barbaadde night black kan fayyadamuu qabdaa jechuudha. Yeroo guyyaa sota green yellow red reddish brown jecha akkas fayyadamuu dandeenya. Black kenna irratti odeeffannoo no. Okay, fakkeenyaaf amma yeroo setting isaa kan keessanii jechuudha. Schedule fakkeenyaaf amma schedule kana irratti waggaa kan dhooftu maaladha. Yoo kana kan gootu start time fi end time jira. Sa'aatiitti inni jalqaba fakkeenyaaf galgala sa'aatii 2 galgala sa'aatii 2 aga sa'aatii 10 halkanii fakkeenyaaf. Akkasitti argachuu dandeetta jechuudha. Iskaan jechuun sa'aatii 2 yoo ta'e ufumaan asu'ati barbaadee rinkaa'in fedhii sa'aatiin ofii erbo'een ta'a jechuudha. Inni hojii roolaa jechuudha. Ayee luuk faakaayil kun ammoo namoonni qaroo dandeettii qaroo fagoo wantoota fagoo laaluudhaaf dandeettii sun cimsachuudhaaf kana daqiiqaa 2 tokko haalaan ka ija keenya libsanne laallaa jechuudha. Kulleen faayidaa nuuf qabaadha. Kanaadha kulleen achiin immoo an fakkeenyaaf wantoota si barbaachisan kan biraa barbaadde help center kan seentee wantoota siin galiin asirraa laallachuu dandeetta jechuudha. Kaaf immoo inni dhuma amma appilikeeshinichi kun rakkoon tokkicha kan inni qabu rakkoon tokkichillee baay'ee salphaadhaan ni furama. Anam fakkeenyaaf appilikeeshinii wayaas keessa install godhuu yoo barbaade yoo raan akkanaa tuqu okay appilikeeshinii kan install naan tuqamu. Sababni hin tuqamneef sababa iProctor kun able ta'ee hojjechuu jiruudhaafi jechuudha. Kanaafuu iProctor kan as tuqee jechuudha. Isa diimaa mallattoo diimaa karaa harkaa mirgaa jiru kan tuqeeti irra kaasaa achi booda install hoggaa jedhu install naa ta'a jechuudha. Okay, achi ammoo gara isaa deebinaa jechuudha appilikeeshinicha keenyaatti. Okay, erga gara appilikeeshinichaa deebine bakka wanti biraa wanni hafe hin jirudha. Screenshot illee akka inni sii kaasuu barbaadde kan check to screenshot kan jedhu kan able goote start now ta'an. Achi booda screen mobile kee ni rukuftaa inni screenshot si godha jechuudha. Wantoota barbaaddu Facebook irraa dubbisuu jiraate Google irraa dubbisuu jiraate akka screenshot qof goota inni rukuftaa inni screenshot godhee footochi si kaasaa jechuudha. Kanaafuu galatooma.